Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota chaayinaalii ejjennoo show marti keessanuu. Tokkotu salaamtaa akka Suheebii fi akka Maayaa Usmaaniin Naajiinaan jee isiniif iyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamu akka Suheebiitti. Salaamu alaikum. Gaaf tokko jee galaa nuti gaama daawwattoota keenya kabajamoo ne galla seenaa himuu yaanu akka Maayaa Usmaanitti salaamu alaikum jee. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya kabajamuuf qaaliif gaggaarii marti keessanuu. Obboleeyyan kiyya warreen maatiin aftatanii jabeessaa jirtan hundi marti keessanuu galatooma ulfaadhaa horaa bulaa geebanaa isin jechuun barbaade. Har'a qophii addaa isinii qabadhee jennu. Qophiin addaa keenya qophii keessummaati. Keessummaan keenya kan har'aa isa na cinatti argitan kanaadha. Wallamuun gaafachiisu gaa. Dhokwatee, tiratee, lafee dadhabee nu gammachiisuuf viidiyoo hedduu dalagu jira. Jaalloo juus isa wajjin turtii godhuu fi haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. YouTube chaayinaalii ejjennoo show subscribe godhaa galatooma. Hayyeegaa isa wajjin turtii goonaa haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Akkam ati nagaa jaalu? Akkaan harkee barana akkuma takkaan jira. Bar jaaloo nutis waa akka nagarree. Maal taateetti silaa? Cidhaan inni hiitawe. Maal wayii goona gaa bakka rabbi si haa fayyisu du'aama si goona amiin jee. Injau adeero injau. Amiin isin jettu? Eegaan aamina jibbeen amiin jechuullee jibbee. Egaa akka rabbi si godhe. Garuu haafuma dhaqe. Laal jaaloo keenya nuti hedduu si jaalannaa. Wanni bakka sanii san jabduudha. Yoo haafuma dhaqu baattallee deema nyaadhu. Deemi qulqulluullee waan jiru zamana kana. Nutis damma qulqulluu harkannee jirra. Damma qulqulluu laal nama agguma san gaagurarraa muree sii kannu. Murtii guutoo jaaniin. Duba akkas taanaan bittee maan nyaanne? Bar deemaa adda waadha waan akkasii deebi. Jaaloo gaama gara qophii teenyaa adda barraa intarviiyuu hedduu nu gootee namoonni hedduun maqaa kee bakka itti dhalatte kana si gaafatanii jiranii mee waan haariyaan si gaafadha jaaloo akkami ati jireenya ammaa kana akkamiin ilaaltamee jireenya kun hedduu kaan hedduu qaalee jechuun jira kaan humaata iddoo bareeda jechuun jira atoo jireenya kun siif akkami mee jireenyi akkam jettee yaaddameeti jireenya kana? An jireenya kanaafaa wallaalee jaartii na jallatte ilmaanii na jallatan jiruu na jallatte dalagaanis na jallatte qaaxiraa buleetiin guyyaarra fagideen ijoolleen na gubbaa iyyaa bulti rafuu natti hin dhiisan mataan shakshak shirshirna ta'e mee akkamiin taamee yaabbolee isa kiyyaafaa wallaalee ani. Bakka atis akkuma kiyyaan maraachuuf deemtaa. Kolkola uboo maraatu mala haasawita adawwiin haa maraattu. Egaa Oromoon maraatan malee maran bahanii jetteemi. Ammaa sanuu irraa deebista maraatuu waan gaarii seete qorraffee afaan lafee. Jaal maali gaa intarviiruu jirraa min nama kabaluun dogoggora uumameef dhiifame isiniin jechaa amma goora qophii keenyaa deebinaa. Sa hojiin kee maaliti jaalo? Digriidhaan eebbifameetiin hojii dhabee taa'eetu maqama hojjira hangaarraa. Baratteeti hojii dhabde. Duba maal ta'uuf yaada qabda fuuldura? Flash fannifadhee biyyaaf loluun naa wayyaa. Akkam akkam? No, hin ta'u. Asumattiin mana kiyya si qacaara malee hin ta'u.